كيسني واقعيو مدة غلطيفنا إرجع القرنية جلكبي واقعيو غرا كينيا فياده كينيا تدوبته كايو تقطن وادي ساجا نس كايو آلتون وتما واقعيو بزنسي واقعيو سكيسا وانت قرامتي نمهندما ولتقول ميستي موتما ساكيسا كشو بربادا كنا فبولون كينيا سفارفنا أو فارفتن كلامي واقعيو سنايب سجداني من إذا بلا جنا آمين هو كينيا واقعيو هاي بسوا يرو كينيا بايسو كيركارو يرو كينيا تواي بانا kutaan har'a nuuf kenname dheeraa lamaansaa hin dubbisu sila waan dubbifame akka gaashaatti garuu umarratti kan jiru tokkon dubbiseen mee waaqayyoon kadhannaa ganama kana immoo waaqayyoo akka nutti dubbatuu fi waaqayyoon wajjiniin kadhannaa Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 47 irra dubbii waaqayyoo jiru dubbiseen waaqayyoon wajjiniin kadhannaa kanaafis sittan hima jaalalli ishee inni guddaan kuni Chubushe inni baay'een akka ifameef mul'isa amen jaalalli ishee inni guddaan kun chubushe isa baay'ee kan akka inni isheedhaaf ifamee mul'isa men kadhanna waaqayyo fuula kee duratti dhiyaachuun nuuf qooda gaariidha sababii ati nu gargaarteef malee fuula kee duratti akka dhiyaannu kan nu dhawwani wanta baay'eetu jira garuu nu gargaarte jiraadhaa jette sagaleen kees jaalalaan gara keetti nu harkisee ganama kana mana kee keessa jirra ayyaana guddaa arganne kanaaf waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u aamen sabni siin amanateef abdatee dhufe leeyyee hin deebi'u kanaaf ganameeffattee dubbii keetiin faarfannaadhaan haala garaagaraatiin ganama kana yaada keessa gaarii jireenya keenyatti dhangalaastee nu deebisaa jirta amma sin dubbatta yoo ati dubbattu gaariidha ati yoo dubbattu lafa gogaatu jiidha ati yoo dubbattu du'aatu ka'a ati dubbannaan dhukkubsataa fayya ati dubbannaan namni karaa isaa qajeeffata ati dubbannaan moo'ichi jireenya namaaf saba keef ta'a ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin yaada kee isa gaariitiin immoo dubbii sagalee amma dhaga'uuf jirruun nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u hunduma keenya gargaara Doksaan dubbii kee yaa waaqayyo ittisa tokko malee gara jireenya keenyaa haa dhufu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u kutaan keenya guyyaan har'aa nuuf kenname waa'ee qalbii diddiirrannaa waa'ee cubbuu ilaalchisaa kutaan lamaansaa jireenyi Daawit obboleettiin keenya ganama dubbistee deebi'ees immoo Saayiman lamxii warra Fariisotaa keessaa tokko walitti qabaansaa kan inni haasa'u waa'ee cubbuuti akkuma yaadattan Luqaas boqonnaa 7 kanaa gara 7 jalqabee guutummaan isaa lallabamaa dhufee amma gara dhumaan naga'e naanni gara dhuma isaatu naga'e jalqaba yaadattu yoo ta'e gaafa nu lallabamee Yesuus Kiristoosii namticha naa'oo isaa dhukkubsatee ajajaa loltuu ta'e tokko naa'oo isaa fayyisee torbanarraa immoo haadha hiyyeessaa tokkoo fi mucaashee jalaa du'e du'aa kaasee akka kanaatti dhufa gidduutti seenaa Yohaannis immoo gidduutti kutee darbee narraa immoo gara dubartii kanaa maqaan ishee dhahamne tokkotti nu fide gara ishee dhannaa har'a kan isin dhibu waa'een ishee kan inni ilaalchisu waa'ee qalbii diddiirrannaa fi dhiifama argachuu isheeti haasa mee ganama kana waa'ee dhiifama argachuu kana irratti akka haasa'u nu barbaada maaliifi akkuma torban lamaan kan ilaalaa turre namni inni jalqabaa mucaan isaa jalaa dhukkubsate suni deebi'ee hin du'a dhukkubsataan hin du'a akkuma isin beektanii inni du'aa ka'e kunis immoo du'aa ka'uusa dhumaati miti waan ta'eef deebi'ee hin du'a namni hin du'a namni waan hundumtu hin jijjiirame sokkaa jechuudha waa'ee qalbii diddiirrannaa garuu lafa kana irratti duwwaa waan xumura otoo ta'e jireenya mootummaa waaqayyootti galuudhaaf waan nama gargaaruuf ijoon kuni ijoo guddaa ta'eeti kutaa guddaa guyyaa har'aa kana keessatti wajjin ilaalla kanaafi gara kutaa keenya kanaa yeroo deemnu kanaa waan tokko haasofna waa'ee dubartii kanaa haa kaasnee waa'ee nama kanaa kaasnee jireenya keenya har'aa immoo ilaalla maaliif yoo argitaniitu ta'e seenaan kun erga raawwatee booda gaaffii guddaa tokkotu ka'e gaaffiin ka'e akkamii Yesuus Kiristoosii dubartii kanaan cubbuun keessii dhiifameera jennaan gaaffii tokko ka'e gaaffichi akkas kan jedhudha inni cubbuu namaa dhiisu kuni eewunni jedhanii gaafatan miti cubbuu namaa kan dhiisu kun eewuu jedhani waggaa kuma lamaan har'aa gaaffiin kan jiru eewunni cubbuu namaa dhiisu jedhamee gaafatama ture waggaa kuma lama booda garuu
isaa jijjiirame cubbuu jechuun maal jechuudha isa jedhutti dhufe. Ni gara cubbuu maal fa'i cubbuun isa jedhutti dhufe. Kanaaf inni bara sanaa suni eebda cubbuu kan namaa dhiisu beena cubbuu garuu eenyuun namaa dhiisa isa jedhu. Inni ammaa kun garuu abbaan cubbuu dhiisu beekamaadha. Garuu cubbuun kun eenyudha isa jedhu gaaffii akkasiitu ka'a waan ta'eef gaaffii kana irratti waa xinnoo ishee haasofna. Egaa dubartii kana kaasnee yeroo haasofnu waan tokko haasofna waa'ee dubartii kanaa. Dubartiin kun mana nama jara kana lamaan xinnoo kaasuun gaariidha. Simon kan jedhu kun nama lamxaa nama fariisota ta'e gaaf tokko Yesuus Kiristoosii mana isaatti affeeree otoo jiruuti dubartiin tokko immoo affeerraa malee affeerraa cabsitee dhuftee Yesuus Kiristoosiin mana isaa keessatti wal argan. Seenaan isaa akkas seenaan jara kanaa waa'ee jara kanaa kaasna. Dubartii kana yoo kaasnee macaafa qulqulluu cubbuu attamitti akka isheen dhufte yoo nutti dubbachuudhaa baate iyyuu cubbamtuu ta'uu ishee agarsiisa. Dubartiin kun cubbamtuudha. Akkuma keenyaa jechuudha. Macaafni qulqulluu yeroo nutti dubbatu hunduma keenyaanii isinii cubbamootadha jedheetti dubbata. Akkuma kana dubartiin kun cubbamtuudha jedheetti dubbata. Cubbuu ishee maal akka ta'e beekuu baanne cubbuudhuma cubbamtuudha jedhee ka'a. Inni karaa garraa dubartii kana yoo ilaaltanii dubartiin kun nama cubbuun baay'ee dadhabsiise fakkaata. Dadhabsiisee yaaltee dadhabsiisee garuu furmaati iddoo tokkotti argama jettee dhuftee wayi jalatti dhadhee ba'aa ishee kan kaawwattee dubartii akkasii kana agarra. Karaa garraa immoo naffeeramne akka warra Yihuudootaatti warri Fariisotaa keessumaa dubartii naffeeranii hin affeeramne ishee. Kanaaf Yesuus Kiristoos fuulduratti dhiyaattee cubbuu ishee muudhaa fi waan baay'ee kan daangessu hin jettee cabsattee dubartii deemte fakkaatti. Gara keenyatti gaafa deemnu waan baay'ee irraa barra jedhee nan yaada. Inni gara biraanii jireenyi ulfinaa kan inni jalqabu kan inni agarsiisu waa'ee dubartii kana gad jechuurraa kan inni jalqabu agarsiisa. Gaafa dhattu Yesuus Kiristoos miila isaa jalatti kuufte hanshee wanta gatii guddaa ta'e urgooftuu guddaa mataa kan itti dibattu namni bakkeedhaa kan itti urgeeffatee eenyummaa ishee immoo eessa keessa miila gooftaa jalatti keessa. Guddinni fi ulfinni wanti nuyi guddaadha jennee jireenya keenya irratti keenyu kan inni jalqabu gadi jedhanii miila gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala bu'uudhaanii achi ol ka'uun hin danda'amu. Seenaa guddaa akkasii of qaba. Guddinni amantootaa guddinni keenya gadi jechuurraa jalqaba. Kufuurraa jalqaba. Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoositti jireenya ofii kennuurraa jalqaba. Isa kana nutti agarsiisuuf jedhee waa'ee dubartii kanaa kaasa. Waa'ee namticha kanaas kaasuun gaariidha xinnoose. Namtichi kuni isheen sun egaa dubartiin kun akkuma isinitti beektee an cubbamaadha ba'aan koo natti ulfaateera jettee dhiyaatte. Waa'ee nama kanaa immoo yoo kaastanii macaafni qulqulluu isaanis karaa gabraa dubbatu malee Simoon nama lamxaa sana jedhee dubbata. Namni lamxaan immoo akka seera sanatti cubbamaadha. Garuu namtichi kun Fariisota keessa waan ta'eef beekamaa waan ta'eef beekumsi isaa cubbuu quba qabsiisu dhokseera jedha. Yeroo tokko namoonni taayitaa isaaniitiin eenyummaa isaaniitiin amma fedhe cubbuu dubbatanii baay'ina naannoo isaanii waa haguugurraa danda'e bukkaamsanii yeroo dheeraa jiraachuu danda'u ta'a. Gaaf tokko ba'uun isaa dhaaf malee. Jireenya namticha kanaa kan fakkaata. Yesuus Kiristoosii mana isaatti affeerratee Yesuus eenyumtu waan mana namaan naqa ture bara sana keessa. Mana eenyuyyuu naqa ture. Affeeramuun Yesuus mana sana dhaquun namticha sana jireenya isaa wajjin waa walitti dhufe hin fakkaatu. Inni affeeree namootatti meelaa kun namni Yesuusiin fideera mana koo keessa jira ani naannoo sana naannaa jedhee haasa'uu danda'a namtichi kun. Garuu dhoksaan isaa sanatti. Dhoksaan isaa wanta guddaa achi keessa jira. Inni gara namtichi kun Fariisonni waa lama gurguddaa of keessaa qabu. Kutaa kana keessatti. Inni tokkoffaa argitanii yoo ta'e Yesuus Kiristoosiin yeroo inni ceephaa argitu akka jedhee otoo namtichi kun raajii ta'e dubartii kana hin beeku. Dubartii kana silaa akka isheen cubbamtu ta'e isa kontaamineet gochuudhaaf isa balleessuudhaaf akka deemtu beeka ture. Inni miti jedheetti dubbata. Maaliif Fariisonni wantumaarraa of eegneerraa nun qulqulluudha jireenya keenyatti jedhanii jiraatu waan ta'eef akka jiraase. Inni lammaffaa namtichi kun achi dhaabatee otoo raajii ta'e jechuunsa raajii miti Yesuus jedhee haasa'e achi dhaabatee. Raajii miti Yesuus jechuusaati. Otoo beeka ta'e ofirraa ittisa deem narraa jedha ittiin iyyuu naasa'u ishee iyyuu ilaaluu irra hin jiru jedheetti nama haasa'u fakkaata achi keessa taa'e. Karaa gara biraa immoo nama cubbuu isaa hin beekne ani hin qabu jedhee nama haasa'u fakkaata. Nama akkasii fakkaata achi keessatti yeroo taa'ee haasa'u. Yesuustu waa dhaqee qubatti buuse. Maal jedhee nama birrii 500 dhiisamee fi nama 50 dhiifameef jedhee yeroo haasa'e kana keessa baay'ee sanaas waan isin dhageessanii fi inni 500 sana dubartii sana yeroo ta'u inni 50 sun isa ati cubbamaa jechuusaati. Istiin garuu hin beeku.
amma dhaqee gooftaan Yesuus Kiristoos keessa itti dubbatutti. Egaa kana fakkaata. Inni sadaffaa manichi maal fakkaata? Mana bara keenya wajjin. Manichi maal fakkaata? Manni achi keessa ture. Jarri kun haalli kun gaggeeffame keessatti waa ilaallee darbuu barbaada. Tokkoffaa nama cubbuu ofirratti beekee gargaarsa barbaaduun guutamee jira manni sun dubartii sanaa jechuudha. Duukaartu nama gargaarsa barbaaduun guutamee jira. Yeroo tokko piikchariinti keenya, koominitiin kiristiyaanotaa maal fakkaata jennee ilaalle mana kana fakkaata karaa garagaraa. Attamitti fakkaata namoonni garaan isaanii cabee waaqayyoon barbaachuudhaaf akka dubartii kana haala cabsanii iddoo isaanii hin eeyyamnetti kufanii ka'anii waaqayyoon godhuu barbaadan jiru. Mana kana keessatti argitu. Manni inni gabraammoo ani cubbuu qabu jedheeti harka isaa marattee kan deemu argitu mana kana keessa. Mana kana keessatti. Karaa garagaraa immoo Yesuus waan tokko dubbate yeroo dubbatu ani yeroo mana kee galee nan dhunganne yeroo mana kee galee miila koo naan dhibne bishaan naan qopheessine jedhe. Akka aadaa bara sanaatti kuni ulaagaa keessummaa ofii keessumsiisachuu ture. Miila dhiqanii kana gochuun kan sirra jiru naaf hin goone garuu nama waammachuu barbaada. Waan sirraa eegamu hin goonedha karaa garagaraa. Namoonni waaqayyoon waaqeffachuu barbaadu jiru. Garuu waaqayyo waan irraa barbaadu eeganii gochuu dadhabu. Manichi kanaa waan guute fakkaata. Baay'ee faarfachuu danda'u. Garuu waa waaqayyo namarraa barbaaduuf jira. Waaqayyo kan namarraa barbaadu waan guddaa tokkodha. Innis kutaa keenya keessatti akka ilaallu waaqayyo fuulduratti qalbii diddiirrataniiti yaada waaqayyo argatanii deemudha. Namoota akkasii argitu qaba. Namoota akkasii waan tokko aarsaa godhanii kan hin jiraanne barbaadan jiru. Inni kanarraa dubartii kan argitu. Waan ishirraa barbaachisu ol goote appreciate gooti waaqayyoon jireenya ishee keessatti. Waldaa ishee keessatti tajaajila appreciate gooti. Dhattee waan barbaachisan cabsitee kan isheen dhibu urgooftuun suni morma isheetti hidhattee deemteedha. Shurrubbeen sun achirraati mormatti hidhattee yeroo barbaaddu ofitti firfirsitee deemti sun. Cab'a goote cabsitee waan barbaachisaa ol waaqayyo kan argitu. Waan barbaachisu ol akka har'a ganama kana waaqayyo fuulduratti nama hundumtu shubbisee jireenya isaa dhangalaasaa akka oole kana jechuudha. Kana fakkaata. Inni garuu warra hirmaatan namoota taatu jira. Hin dinqu waan tokko hin dinqu jireenya isaanii. Isheen kuftee kaatee Simoon jajee dhiisee waan tokko hin dinqu. Jara dhiciisan moo jiru irbaatatti dhiyaatanii. Jireenyi kun jireenya lafa kana kiristiyaanummaa jiraannu fakkaata. Hin dinquun. Yeroo Yesuusii fi namtichi walitti haasan hin dinquun. Yeroo dubartii hin dinqu waan tokko. Waan tokko seensi hin dhaga'amu nan isaanii kan dadhabe fakkaatu jiru. Egaa wanta kana hunduma isaa fideetii toora qabsiisuu kan danda'u ergaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara dhumaatti dubbate guddaa tokko argitu. Innis waa'ee qalbii diddiirrannaa. Namni maaliif garaan isaa dadhabaa? Maaliif namni waa dhiisuu dadhabaa isa jedhu mee jireenya Daawitiif seetti otoo hin bu'iin waa xinnoo tokko wajjin akka ilaalluuni isin affeera. Deeqaa 2-3 tokkoo fi mee waan tokko ilaallaa kanarratti achi booddee wajjin deemu. Waa'ee dhiifamuu cubbuu dhiisuu danda'u kana obboloonni keenya nu gargaara. Firoota koo dhiifama cubbuu argachuu namaa dhiisuun waa'ee cubbuu haasa'uun fayyuu dura bu'aa ka'uu dura amma isaan baasanitti. Haala nun rivaayivaal jennu dura kan mul'atu. Qalbii diddiirrannaan baay'ata wayi namni gaafa qalbii diddiirratu rivaayivaalii guddaa tokko lafa kanarratti uumamu. Rivaayivaalii guddaa kan inni uumamu kanarraati. Mee ilaallu jireenya kanarratti waan tokko akka hubattan hin barbaada. Waa'ee namticha kana gidduu rakkina kana haasa'u akkasiin hubattan nan barbaada. Iddoo waaqayyoo bakka bu'ee cubbamaaf cubbuu gidduutti wal'aansuu inni agarsiisa waan ta'eef mee caqasna kana. By the way hundumti keessan qabdu Facebook irraan argee baasanii harkuma keessan jira mana keessan jira mee walitti ilaallaa. Dubbii amma dubbachuuf jennu wajjin wal fakkaata waan ta'eef. Hey, ankles, please. Oh God, I know, right? I mean, I don't know. I mean, right. Who cares? You bitch! Hey, it was an accident. No, it wasn't. You did that on purpose. No, it was an accident. Say you're sorry. No, Tell her you're sorry. it was
Say you're sorry. Say you're sorry. I mean it. Daddy, forget it. She doesn't have to. No, yes, she does. No, Lily said I don't have to. It doesn't matter. I'm sorry, but this is not about you. I mean, it is, but it isn't. Jane, tell her you're sorry. No. You gotta hit that kid right in the mouth. Jane, apologize. Slap her. Slap her hard in the face. And pull her hair. Okay, come here. I know it's not easy to say sorry, but you have to do it. Just say you're sorry. Say you're sorry. I know this is not easy, but just all you gotta do is make the sound. It's just a sound. Push the air out of your body, through your face, make it, form it with your lips, and you just say it. Say sorry. Come on, sorry. Come on, that's it, sorry. There you go. There you go. I'm sorry. It's okay. Thank you. That was really good, honey. Thank you. Thank you. I appreciate it. I appreciate you listening. Hey! Excuse me. Excuse me. She should apologize. I know. Why doesn't she say sorry? I know she's on the phone. So, she hit me. I don't know, whatever was her choice, but I'm not gonna be the one to say, right, Ma'am. right, exactly. Excuse me, could you get up and hold for a second? What? Hold on a second, Rachel. Please don't hit on me right now. I'm trying to live my life. Oh, I'm not hitting on you. You just walked into my little girl. Oh, I didn't mean to. I'm sure that's true, but I was hoping that you could come over and say you're sorry. What? Could you apologize for bumping into my little girl, please? It was an accident. I'm sure it was, but I really need you to say you're sorry. What is your problem? Hold on a second, Rachel. Oh my God. Are you trying to tell me what to do right now? No, I'm not. Look, you just bumped into my little girl. Can you just say you're sorry? Sorry. No. Excuse me. Not to me. To her. Screw you. Right, Rachel. So what are you saying? I know. Are you the manager? How can I help you? Okay, this woman who's shopping here just banged her leg right into my daughter. Oh, I'm sorry. Well, that's nice of you to say that, but she won't say it. See, I really need her to apologize and she won't. You need her to apologize? Yes, I'm trying to teach my girls that you have to say you're sorry even when it's an accident. Ma'am, I understand that you bumped into this little girl and you did not apologize. What? This is stupid. I understand that, ma'am. I just need you to tell the little girl that you're sorry. Who do you think you are talking to me like that? Look, please just say you're sorry. I did not mean to bump into her. Yes, but you still need to say you're sorry. No. How come she didn't have to say sorry when I had to? Yeah, Daddy, this isn't fair. I don't know, girls. I don't know what to tell you. That's her, officer. You're under arrest for assault of a minor. This is crazy. I didn't mean to bump into her. Shut up. Hey, officer, I don't have to press charges. I just wanted to apologize. It's just she bumped into my daughter. I just need her to say sorry. She wouldn't say sorry. You didn't say sorry? What's wrong with you? It was a goddamn accident. I'm gonna sue all of you. You can sue us from jail, okay? Stop it! Let me go. You really don't have to do that. I'm serious. You asshole! This is your fault. Excuse me? I know it's hard to say sorry. I don't like it either. But my daddy showed me how. You just go, sorry. That's all. You just make a word, sorry. If they were to go to your face. Just sorry. Please try. I'm sorry. It's okay. I know it was an accident. That was really good. Thank you. Okay, you can take her away out. Waa'ee dhiifama. Jireenya kiristaanummaa keenyatti yookiin immoo jireenya amantii keenya keessatti ilaalleeti ni har'a waan xiqqoo tokko akka kaasuu barbaada. Ilaaltanitti as keessatti
namtichi suni bakka sa yakkes iddoo yakkame kanas walitti fiduudhaaf wallaansonni godhu argitan miti gama hundumaati inni kun taa'ee gaafa ilaalu waa'ee waaqayyoo nu gidduutti hojii hojjetaa jiru har'a itti nu affeeru agarsiisa jedhee yaada mee jireenya kanarraa kaasnee jireenya Daawitis godhee fi kanarra laallee qabxii waa tokko isinii kaa'u barbaada innis akkas cubbuun maalin jedhe cubbuun macaafni qulqulluu wanti cubbuu jedhu cubbuudha namummaa keenya keessatti kan nu dadhabsiisoo jiraate cubbuu sana fudhannee dhiisnee darbuun rakkina guddaa kanaaf waldaan kiristaanaa kan isheen dhaabbattu iddoottis kanaaf waldaan kiristaanaa kan wangeela lallabdu jireenya keenya keessatti sanatu cabee ba'uu waan dadhabuufidha jireenya namaa keessatti kanaaf barbaachisa kanaaf faarfattoon kanaaf faarfattu warra worshippii ganama kan isaan nuti jedhan macaafni qulqulluu Ermiyaas yeroo dubbatu waggootii 23 darbanii fedha Ermiyaas 25 ganama ka'ee sagalee waaqoo sinitti dubbate ganama ka'ee namni hojii isaa fiiga ilaa qalbii dhiiradhaa jedhee dubbata kun waaqayyo jireenya namoota mootummaa waaqayyotti gashuudhaaf hojjetu keessaati waa'ee cubbuu waan tokko kaasna yoo waa'ee cubbuu waan isaa ulfaataa isaa argine irraa baqachuudhaaf humna arganna waan ta'eef kutaa kanas jireenya Daawit irratti si argitanii cubbuuni wanti waaqayyoo hin jaallanne faallaa isaa deemuudha cubbuun yoo gabaabsine hiikatti ilaalle cubbuun kanumadha wanta gara biraan immoo macaafni qulqulluu kan dubbatu akka kiristaanotaa immoo wanti amantiidhaan nuun hin goone cubbuudhaan wanta amantiidhaan nuun hin goone cubbuudha kiristaanni amantiidhaan godha waan ta'eef cubbuuni kutaa kanaa fi handaawitiin seenaa sila argina irratti waa tokko argina tokkoffaa cubbuun nama tokkochi yeroo dhufu yeroo quba nama tagarsiisee yookiin immoo keessa nama buusu abbichi hammam tarkaanfachiisee akka deemu hin beeku cubbuun jireenya namaa kan namni yaadee fi deemu irra danda'u garas isa deemsisa Daawitiin argitanitti yoo ta'e cubbuu hojjechuudhaaf sagantaa baafatee hin baane gaafa sana gaafa bahe sagantaan baafanne cubbuun garuu sagantaa baafatee namoota waaqayyoo adamsa baay'isa sagantaa baafatee adamsa ganama ka'e sagantaa kana hin baafanne lammata immoo yeroo kana godhu adeemsa baay'ee na adeemsisa jenne hin argee cubbuutti kufe ganama isaa xumuruma isaa jedhee yaada garuu cubbuun tarkaanfii inni fudhatee sokkutu fagoodha firoota waa'ee dubartii kana ilaala mucaa xinnoo sanaanii si dhiiseera jechuudha hi'eechuudhaan tarkaanfiinsa amma mana hidhaatti ishee galchuutti cubbuu sanaaf dhiifama argachuun hin danda'amu gatii isaa garuu baasuu isaa hin hafu jireenyi cubbuu kana of keessaa qaba namni yoo kana argate irra baqachuu danda'a guyyaa sana gaa Daawit kana yaada kanaan yoo qalbiitti diddirrachuu baatanii duuniidha Phaawulos aarfiin cubbuu aarfiin du'aa cubbuudha jedhee dubbata aarfiin du'aa cubbuudha cubbuun geesse kan manni itti nama gashu du'atti nama geessa waan ta'eef kun tokko hammam akka nama adeemsisuun beeku namni yeroo cubbuu hojjetu hammam akka nama adeemsisu jireenya isaa keessatti inni lammaffaa jireenya Daawitis sila dubbisne keessaa jireenyuma amala cubbuu yoo argine cubbuuni nama of jalatti erga gashate booda hansaa erga godhe booda tuttursuu barbaada namni dafee keessaa Daawitiin argitanitti yoo ta'e cubbuu hojjete cubbuu yeroo hojjetu kufee waaqayyoon barbaadachuurraan kan ka'e taayitaa isaa sodaatee maqaa isaa sodaatee haala mootummaa isaa diigamaa laata jedhee sodaatee seenaa kana guddaa godhee cubbuu irratti dabaluu jalqaba cubbuu irratti dhoksuudha yoo waaqayyootti himatanii keessaan ba'an malee cubbuun abbaan tattaaffii mataa isaatiin keessaa bahuu hin danda'u kanaaf Kiristoos inni waaqayyo du'e cubbuu godhee fideedha macaafni qulqulluu yeroo dubbatu maal ta'e Daawitiin seenaa isaa yoo argitanii dhufaniiti gaafa dhufee arguu haadha manaa namticha sila dubbisne wajjin dhaqee ciisee hin ulfoofte tartiiba isaa qabatee sokkee gaafa ulfooftu isa kana dhoksuudhaaf jedheeti abbaan manaa lafa duulaa jira lafa duulaatii fideeti mana kee ciisarra boqodhu jennaan hin dide namtichi ani attamitti loltoonni gooftaa koo lolarra jiru ani attamitti mana keessa boqodha jedhee ala bule gaafa inni ala bulu namtichi kun yaadeeti dubbii kun ammas karaatti naa cabuu hin danda'u duuturra jira jedhee murteessa maal godhaa xalaa barreessee harka namticha sanaatti kenna iimeeli godhee akka tokko bara kana teekisti godhee akka bara kana jireenya namaa kanaa kan balleessu barreessee itti kennee fuudhii dhaqe jedhee du'atti dhaqee isa dirbu hin du'e itti dabalaa jireenya isaa keessatti deema cubbuun firoota kun yoo walii gallee abaarree dinnee waaqayyo fuuldratti kufuudhaa baannee waa dabalataa deema jireenya namaa irratti waa dabalataa deema kufaatii du'atta geessa otoo namni waaqayyo dhufee gargaaruudhaa baate waa'een Daawit waan kanaan dhaabbatu miti cubbuu isaatiin gara waggaa tokko bubbulee baay'ee gara waggaa tokko ture
cubbuun humna akkasii of keessaa qaba. Cubbuun karaa garraa ammoo baasii nuun baasuu yaadne garas nama baasisa. Baasii qaba. Yoo kana barree dhagaa qalbii dirrannaatti kan deemu baasii guddaa of keessaa qaba. Yaadattu Waaqayyo yeroo dubbatu waa'ee cubbuu kanaa yeroo kaasu Daawitini tokkoffaa Waaqayyoon gaddisiiste nan gaddeedha Waaqayyotu hin gadda Waaqayyo cubbuutti. Inni lammaffaan immoo Israa'elin arrabsiiste orma gidduutti arrabsiiste gurmuu kana arrabsiiste waldaa kana arrabsiiste kun lamaan na gaddisiiseera waan ta'eef tarkaanfii isarratti fudhadha jedha. Isin dinqaa waan inni isarratti dubbate waan isarratti dubbate jiraate Daawiti Daawit mana qulqullummaa yeroo ijaaruudhaaf jedhellee waan inni hojjetu akka Waaqayyo irraa fudhadha jedheeti akkana Waaqayyo deebi'ee dhufe karaa naataan ati dhiiga nama dhangalaasta waan ta'eef mana qulqullummaa ijaartu jedhee harkaa sassaabate. Ijaarsa mana Waaqaa harki Waaqayyoo itti gadde waa'ee Daawit gaafa teessan ilaatan cubbuun waan baasii nama baasu guddaa qaba. Maatii isaarratti rakkina fide yaadachuu yoo ta'e akka jedhe Waaqayyootu maatii keerratti mana keerratti lola fida. Lolli kun immoo bara baraan mana Daawit irra ture jedha. Siidhama guyyaa har'aatti Daawit nama yeroo tokko fakkaatu ajjeesuudhaan biyya lafaa irratti ofirratti jireenya kana fide. Kana duwwaa miti. Atillee nama haadha manaa namticha kana fudhatta. Ani immoo otoo hojii kee arguu Ismaa'eel otoo arguu haadha manaa kee hojii ollaa keetu ciise. Ijoollee kee irratti rakkina fide jedha. By the way seenaa namoota gurguddaa qoratan keessaa otoo ijoolleen isaa nagaa isaa laati otoo ijoolleen isaa mana isaa jeeqanii kan bara isaa fixee jiraate Daawit. Abesaaloom mucaasaa gaaf tokko mootummaa mana walaanaa gorarraachi dunkaana dhaabbatee sabni Israa'eelota waamu saajjattoo abbaa isaa wajjin haadha mana abbaa isaa wajjin tokko ciise Israa'eelota waamu. Obboleessi isaa mucaa isaanii tokko obboleettii wajjin xuraa'ummaa hojjeteetti saba Israa'eel gidduutti ijoollee Israa'eel gidduutti rakkina guddaa uumu. Rakkina guddaa madaa guddaa fida cubbuu yoo itti nama guddaa baata cubbuun hamaa. Cubbuun Waaqayyoon gaddisiisa. Waaqayyootu eekamaa cubbuutti. Waaqayyoo isa kanaaf egaa kutaa keenya kana keessatti waa'ee qalbii diddiirannaa iddoo guddaa akka itti kenninee ilaaluu nan barbaada. Waa'ee cubbuu kanaa kutaan keenya kuma immoo garee sadii kaa'e. Gareen tokko namoota cubbuu isaanii beekanii Waaqayyoon barbaadatan jira. Gareen tokko. Gareen lammaffaa immoo cubbuu isaanii ofirratti hin beekan nagaadha isaanii warra jiraatantu jira. Inni sadaffaan kan akka Daawiti cubbuu akka hojjete beeka. Cubbuu isaa dhoksuudhaaf kan rakkatu argina. Cubbuu inni cubbuu waan cubbuu haasa'uun barbaachisaadha. Cubbuun jireenya nama balleessa waan ta'eef. Cubbuun hawaasa balleessa waan ta'eef. Cubbuun dhaloota balleessa waan ta'eef. Cubbuun mana diiga waan ta'eef. Cubbuun jireenya balleessa waan ta'eef. Cubbuun ola deemaa kuta waan ta'eef. Cubbuun Waaqayyo ittiin gammadu waan ta'eef. Cubbuun mootummaa Waaqayyo ittiin galu waan ta'eef. Kitaabni qulqulluu yeroo dubbatu Qorontos duraa boqonnaa 6 keessa hin beektaniire jedha si'a 5 boqonnaa sana keessa hin beektaniire warri akkasii akka mootummaa Waaqayyoo kan hin beektaniire jedheeti ka'a. Namni immoo dandeettii isaatiin galuu hin danda'u. Dubartiin kun kan isheen dhufteefis kanaaf ture. Jaalala guddaatiin dhufte. Jaalalli isheen keessaa maddeetu na dinqaana. Eessaa fidde yoo jettanii dubartiin kun karaarra jiraatti. Karaa Yesuus Kiristoos karaa kanarra yeroo deemu dhukkubsataa fayyisaa namootaaf dhiisaa isa du'e kaasaa yeroo deemu kun jaalalli kun dhufee keessa lite. Dubbii Waaqayyoo dhaga'amu. Humna Waaqayyoo gidduutti deddeebi'u kun jireenya namaa keessatti wanta guddaa. Cubbuu wanta uffatamuu irra jiru. Cubbuun wanta naasifamuu irra jiru. Cubbuun biyya lafaa kun amma jiraannu biyya lafaa kana keessatti waan baay'ee irratti labsiin olaa bananiiru. Labsiin olaa kana irratti labsii kana meeshaa garaagaraa hojjetaniiru. Namni garuu cubbuu irratti labsii baneeti cubbuu kana ofirraa fageessina jedhee dubbatu. Humna kan qabdu iyyuu isa kanatti waldaan kiristaanaas hammam humni ishee dadhabaa jiru. Hammam humni ishee akka harkaa fudhatamee darbe. Eenyumti namaa cubbamaa nama xaafuu qulqulluun nutti dubbata. Fira tokko takka karaa jireenya cubbuu ofii kootii waan Waaqoon gargaaree irratti immoo jiraachuu danda'a kan namni gargaarratti dadhabe. Inni gargaarratti dadhabu waan itti mo'amnu qabna jireenya keenya keessa. Macaafni qulqulluu yeroo dubbatu namni hundumtuu cubbuu hojjeteera jedhee dubbata. Cubbuu hojjeteera. Sababii cubbuu hojjeteef immoo ayyaanni Waaqayyoo irraa
أكاديمي فبو أكايجن مالف إن كوني ركنا كودا بركيني كيس سلا كسلتي به هيكم تسايو غرات كن نبي جروانته يا تيرو ونجر ما تسبقنا كنا جا كيسرو بيتروسيني يسوع كريستوس واي مك أساجي جري مك أنك بيتروسي أجاجرم تا أجاكنا رتي منا كوي جارا أجاكنا أنتم دندو جري نبت والبيتي الرتهمني هم ولدوا واحد دندو هم يقولون أبيه والتايرو أبو أكيس كايس تفكرت بل كهان نبل كايد مالي بل كهان نبل دندسون إتو كريتشكاني على تيجي تولد نمر بدو راكين هركستي باسونا أشيلون أبي واقعي بل سنة تولد سوق أبونا يروس كان مرات تبيتا يرو تبورا تبوجنو إذا تبما غرغارو جريني أكاسي تفلوتي هوجي كينيو جتولندي هوجي كينيو جتولندي نمني تبوساتي ساموساتي دغامي أوري جتولندا بركة كيس مالك أمسوري جنة كنا نبيتو أتونا نمني تبكو غيات سيالا ما فرنش فرايسي ماكدونالدز نيا أكينياتي أوه ماي جاد هذا مالك Yesus siapa menyadari? Wait you dapat era mak aku kata wait dapat. Samosa kan tidak tahu wait dapat lusa. French fries nya jusa. McDonald's sih aku tuh kecubut. Jadi mana cubut jusa tidak. Opoleh sesar rapse. Opoleh sesar jipe. Cubut sesar. Cubut. Nama aku tuh tiket aja. Cubut. Mati ke sana nomor tindem naju. Sahaja isyati mandi tu tokuma mati kenya. Tokuma jirenya kenya di kamera. Tokum sahaja sakit aja muncul. Kau waktu kau saja. Nufar batu nufar bata. I'm okay. I'm okay. Coba. Baru kisah namanya ada betul. Orang mereka nangkap blame. Of course betul. Selfie ini satu loh tadi. Orang jirenya kena kisah. Of dan day kira dabe. Nama kerja kira jirenya pun memu kat dame. Biar tenaga kat dame. Jadi of that absisa dia. Kenapa? Wamicikia bofta Yesus Kristus buyahat akan muka berbalik. Just coba kisah ni mana? Kan diri dirada, jurada. Maaf, macam lu berbunuh kan lu batu. Kan pindih diran mutaran. Cukup kenya ti aksi di furan mutaran. Bagai apa yang serajah sedikit nama. Waktu bawa. Farfan deh finger, dah lebih finger. Wakai wan nurra berbanu bocor raja. Naga busun raja, jireja busun raja. Yoro toko ni fakenya toko nando South Africa kana bon case tajajila toko tu tajajila sada ke biya South Africa kana case sada pasri toko tu due ti gavan de chigaru refa safiden ni kada tame fi refa kadi namti chakasina ganama konkolata saka fate to mana demu fteguti accident raga hindu namti Indo ya mana agak ditebo se marate wakayo kasu dan dajete fitin ada mana uji wala lemo bayar mana jini tinno afan balkes darbani bay ini jadi sok gafa achika ubanta ni dubate na madika gafa na ko gamota do fena fude ka se sokke na fude ni sok kaniti gafa na ko si oli balbal banani tarbatu kale I'm sorry jere ani ko pasri dami ani ko na waye de sar na benna ne Allah tiang kosmitin na nakas mana kalkenan jere ne mana betere ko pastere yo di jara ma kan godera mo dara be rabe benna garu ala so ganna mal benna gana mal bote ifte garu kana kabar sistu fi wa kabar bara def si devis na jere devis gawa chi devis sa jar kabada manasa di maka gana na dali stetta jere bote frota by the way ina mantik basa lu batun raju jirenya kenya hide kan so motuma waqayyo ti ala kan ngolu wanta titin wakasa namata itu South African mani New York ti California Milan deme kute sena to korran bisatu enanga watan mani rakini si mudate dem sake kara kesa buda nan lakke safa sa tenan lakke katta sa tenan lakke ma tusira kisena ko be ko kesa chirajit no to ko gal ishetu jirenya ko dem sudat re madana titate inni gutta garu nan dande jede Waqayyo kan nuwamu bubaay kan nuwamu anan kan wamu sini kan wamu wan rati dagal wan hine juk wan wala rati ne juk
waan warra kaan irratti hidhamee jiru wanta dhiisuu dadhabne dhiifamuu kenname fudhachuu dadhabne har'a cabsinee miila isaa jalatti murtoo fudhannee akka jireenyatti deemnuuf Waaqayyo waamicha nuuf. Rivaayivalii guddaan isa kana. Inni kun taanaan waa'ee fayyinaa rakkatina. Inni kun taanaan waa'ee dibataa rakkatina. Inni kun taanaan waa'ee Waaqayyo nama keessa deddeebi'uu rakkatina. Inni guddaan Yesuus Kiristoos rivaayivalii lafa kana irratti kaase mootummaa Waaqayyo keessatti qalbii dhiirradha. Isa rivaayivaliin guyyaa sana boba'ee amma irratti kan dubbatamu. Isatti nu deebisuu barbaade har'a Waaqayyo. Isatti nu deebisuu barbaade har'a Gooftaa. Kanaan achi adeemsisa gaarii hin ta'u. Mee akkas goona wanta Daawit godhe goona. Daawititti yeroo himee Naataanii dhiqqisiisaa tokko. Ni dhabe ogummaadhaan hime. Ogummaadhaan itti hime ilaa Daawit. Jecha inni dubbate tokko natti hime. Dhugaa Waaqayyoo jiraataati namtichi kun duutu jira. Mallattoon achirraa yoo argitanitti illee isa raajeffachiisaadha. Mallattoon achi jiru. Dhugaa Waaqayyoo jiraata. Mootummaa kana keessa namni akkasii jiraatu duutu jira jedhee kan. Kanumayyuu miti hoolaa afur kennuufiitu irra jira. Jedhee gaafa ka'u namni Waaqayyoo sana kennu. Yaa namtichi kun si'a. Namtichi kun eeyyudha. Maal akka jedhe beektu Waaqayyoon nayyan kennu. Puusasii baay'ee barbaada. Maal jedhe raajichi Waaqayyoo cubbuu kee siqise. Shoti Waaqayyoon yakkeera. Eewuu yakkeera. Waaqayyoon yakkeera. Akkeera Faarsaa 51 godhatanii yoo dubbisan Daawit achirratti Faarsaa 51 erga cubbuu kanatti kufee barreesse. Faarsaa 51 cubbuu kotti kufeera hafuura keenyarraa fudhatiini ayyaana keenyarraa kaasiini jireenya koo jedhe gadoodee Waaqayyootti iyye. Ergasii booda lakkoofsa 32 boqonnaa 32 ganama har'a kan nu dubbifame jalqaba sirratti erga qalbii diddiirramee booda kenna namni cubbuun isaa dhiifameef namni Waaqayyo cubbuu isaa dagate kun attam hin deebifamaa jedhe. Waaqayyo koo araara isaa kennee ilaalee jedhe. Har'a marwa kana keessatti too fagoon deemee kan hojjechuu dandeenya. Kan Waaqayyo fuulduratti wanti sammuu keenya yaada keenya keessa jiru Waaqayyo karaa itti dubbatu qaba. Namoota Waaqayyo nuu kaasa ka'e Naataan kana dhufaniichi Elaayaa Qoleessa Waaqayyo karaa irra deemtu gaarii miti. Naan jedhee natti dhaga'ama sin gargaaraa jedhee walakka kaasuu barbaada. Cubbuu keenya inni garbiraa akka dubartiitti keessa keenya keessa jaalalli tokko dhangala'uutu irra jiraata. Jaalalaan natti dubartiin sun miti Gooftaa biratti. Jaalalaan akka dhiyaatu barbaada. Amma barbaada. Har'a kanatti taanee waan ta'u kanatti taanee Waaqayyo yaada tokko qaba. Yaada nu eebbisu qaba. Kanatti taanee Waaqayyo yaada tokko qaba. Yaada fayyinaa qaba. Yaada guddinaa qaba. Yaada dukkaneessuu qaba. Yaada jireenya namaa ol kaasuu qaba. Nurraa moo wanti barbaadutu jira. Har'a qalbii akka diddiirrannu barbaada Waaqayyo. Akka yaada jireenya namaa irratti waa hojjennee irra ta'e. Deemsa namaa irratti hojjennee irra ta'e. Ilaalcha namaa irratti hojjennee irra ta'e. Ofirratti rakkina uumsinee irra ta'e. Amma karaa keenya wanta gurra qulqulluu nu jiru akka dhageenyu barbaada. Wanti Gooftaan keessa keenyatti dubbatu. Dubartittiidhaan akka jedhe cubbuun kee siif dhiifameera. Ameen. Achumaan isu kenne inni kun isa ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete. Sii dhiifameera gaafa jedhamu achumaan hin dhiisne. Akkasittiin jedhettaane amantiin kee waan dubbadhe kana fudhattee harka kee gochuu keetiin immoo amantiin kee si fayyiseera waan ta'eef ka'ii deemite. Har'a ergaa tokko qaba. Ergaa guddaa tokko. Waaqayyo ganama kana yeroo dubbatame lubni yeroo dubbate ani maqaa Waaqayyo abbaatti kana maati kana fura qulqulluutti cubbuun keessan si dhiifamu nan labsaa jedhamti kana. Yaa ergaa Waaqayyooti. Amma Waaqayyo gara keenya waan tokko barbaada. Wanti cubbuu ta'e jireenya keenya irraa jiru lafa keenyatti amantiidhaan guyyaan irraa kun guyyaa araaraa kooti jenneeti araara kanatti akka deemnu barbaada. Namoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Amma affeerraa tokko isinii godha. Affeerraan isinii godha akkas. Namoonni namarratti murteessine iyyuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin otoo namanii deddeebi'aa kan turtan nama wajjin har'a akka murteessitan nan barbaada. Har'a akshinii akkasii fudhattan nan barbaada yoos keessa jiraattanii. Tarii namoonni onlaayinii ilaalaa jirtanii iddoo jirtan yoo jiraattan mee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin deddeebi'aa ture garuu amma tarkaanfii fudhee cubbuu koo dhiisee deemsa Waaqayyo jireenya kootti deemsisuu jiraachuun barbaada jennee fudhachuu. Tokko waa'ee affeeroo inni lammaffaan namoonni namni garaa saasinitti gaddee jiru yookiin immoo namatti gaddatanii jirtan Waaqayyo fuulduratti amma akka fixxanii nama sana wajjin immoo torban kana keessa akka fixxanis ni gaara. Akshinii taanee jirtu gaarii miti. Dubbii Waaqayyo yeroo namatti dubbatamu akka kanniisa gaagura ishee tuqanii ofitti kaasaniiti. Sinii galee
Ya, akka gaagura kanniisa ishee bannaan wanti godhamu dubbiin waaqayyoo erga dubbatame akshiniin waa hojjechuu barbaada waan ta'eef isinis hojjechuu waan isin hojjedha waaqayyoo hojii isa hojjechuu barbaada waan ta'eef beekan dhiigeen eebba waaqayyoo barbaada namni hundumtuu gargaarsa waaqayyoo barbaada fayyisu garuu jalqabni rivaayivaalii kana hundumaa fiduu danda'u yoo jiraate qalbii keenya diddiirrachuu Efesoon 4:32 akka dubbii waaqayyoo walitti kan toltan garaas kan waliif laaftan ta'a akkuma waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis akkasuma waliif dhiisaa jedhe isinis akkasuma waliif dhiisaa isa kanaaf waaqayyo waaqni Yesuus Kiristoosin erge jira Yesuus Kiristoos ni guddaa jira caamni qulqulluu dubbatu dhiigi ilma isaa cubbuu meeqarraa cubbuun dhumarraa nu qulleessa jedhe dhiiga dhangala'e kanatu jira Yesus Kristus kana lammata gaafa dhufu garuu firdiidhaan dhufu poolisoonni kan isaan dhufan araarsuudhaaf dhufan miti poolisoonni araarsuudhaaf dhufan miti isaan waan isheen hojjette maqaatti baasanii yakka biyya kana keessa jiru tokko godhaniiti hidhaniiti suun isin godhanna mana hidhaa taa'ee rakkisuu godhi jedhamti achi taa'ee rakkisuu godhi amma waan godhuu qabdu namtichi maal jedhee garaara isaan gate booda is okay daawwitiin maal jedhe waaqayyo jireenyi gaarii si araarame garuu gatii baasta jedha araarame kottaan deemu cubbuudhaan cubbuu jedhe is okay isa amma bara kana keessa define godhaatoo jenne cubbuu biyyi lafaa kun akkatti define godhu kaalchariin kun akkatti define godhu fedhii namaatii jechuu danda'a waan meeqa kaasuu danda'a define godha cubbuudhaan du'achi nama geessa Yesuus Kiristoos immoo cubbuudhaan nu qulleessa karaa kanarratti deemne jenneeti murtoo murteeffannee akka deemnuuf waamichi isaas kottaa waaqayyo fuulduratti qalbii diddiirrudha kottaan cabsina daangaa keenya I'm okay yoo jennetee kottaa illee it's okay waldaan kiristiyaanaa achuun amantoota jechuun goota amantoon anaaf isin balbala du'arraa banne it's okay jechuu danda'e no it's okay hold on jechuu danda'e ariifadhaa butaa baasaa jedhama jireenyi keenya iddoo jennu keessatti it's okay jechuu danda'e walii gochuu irra jira waanti guddaa hojii waaqayyoo hojjechuu kana irratti qalbii diddiirrata namatti mi'aawuu dhiisuu danda'a nama haasa'uu dhiisuu danda'a namoota akkas lallabanis waldaa akkas lallabanis namni jaallachuu dhiisuu danda'a garuu wanti jireenya mootummaa waaqayyootti galan isa kana mee kottaa akkasuma dhiigi ilma isaa Yesuus Kiristoos hundumarra waan nama qulleessuu fi mee amantiin hanga tokko isin geessa mee kottaa gara waan hin tolbaane gara qaraaniyoo gubbaatti gara Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootti fannifamee jiru sanatti mee isin geessa mee amantiidhaan deebina achitti yeroo ol baatanii Yesuus Kiristoos yeroo waraaname sana mee waan tokko yaadadhaa dukkanatu biyya lafaa uwwise dhabee maaltu uwwise dukkanatu uwwise dukkanni yeroo uwwifamu sana waan hundumtuu Liya, adukan tu, cai je, bidung fadat me pakai karanat, cai je. Achi sagar wanti naga betul konsep itu berbat, nejeri ni karena kisah kalau untuk. Sagar itu kau naga betul le, Cina aja sarra kanjo naga untuk gak kau, akas kanjo, berakas. Agis. Iga jo cubu kenya rat sif siricit agama afura ke siricit agama olman kana siricit agama jaralli kana siricit agama kullesu kana siricit agama bolessa ko boletti ke tifu boletti ko bolessa ko tifu isu kan dadabde kana da barteti dukkana ke ratakas coba jira ba ke rat coba jira dukkuba ke rat coba jira men kana na waqe mena mona ko murtesi tan na barbare Sinitti agama hafeeraa sagaleen kun jireenya keessatti namummaa keessatti hin kadhanname
nama wajjin kadhannaa yeroo gabaa akkasii danda'ametti karaa fagoo deemuun barbaadu gatii baay'eetti baasuun barbaadu amanan dhaabaa jennee ni waaqayyo kana kun jaalala keessan ta'e namni dandeessu akka isin danda'amutti kaanee dhaabannee waaqayyo kana araara waaqayyo kana beekaanee dhaabannee waaqayyo kana waa hojjechuu barbaada waaqayyo buleettiin koo garuu tarkaanfii tokko akka fudhattuun si gaafadha